raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata fulbaana bultii 8 bara 2019ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo gagabbooyyuu kan isa yooyifate hantiiqii dhugaasaatii sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo olola afaan faajjii guyyaa lamaan kana gaaffiin Oromoo waan deebi'e fakkeessuuf haqa dabsan ittuu faana dhabamsiisuuf manneen hidhaa impaayera Itiyoophiyaa baroota dheeraaf Oromoonni qareeyyiin kumaa kitilaan lakkaayaman keessatti hidhaman, kolaafaman, ajjeefaman, qaamaa irrifamanii fi gidiraa daangaa hin qabne keessatti mudatan danuu keessaa muraasa kan Oromoon maqaan beeku cufne jechuun miidiyaalee garaagaraan olola hawweenfamaa jiru. Oromoon attamittiin ilaala gaaffii jedhuu fi manneen hidhaa beekaman kanneen akka Qilintoo, Maayikalaawii fi Qaallittii mootonni koloneeffatoon impaayera Itiyoophiyaa Haayile Sillaasee irraa hanga Wayyaaneetti itti ol furuun Oromoo keessatti obbaasan kanneen maqaa haaromsaan haarsaa qeerroo fi qarreen Oromoo baasaniin gara aangootti dhufan Oppiidiyoon kaleessaa takkaa'uu ODP'n irraa bifa biraan Qilintoo, Maayikalaawii, Zuwaayee fi kanneen kana fakkaatan haarawaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti banaa jiru. Keessatti ammoo lixa tuulamaatti kan argamu moonaan leenjii poolisotaa Sanqallee Maayikalaawii maqaa jijjiirratee waggaa kana saaqamee fi kan Oromoonni kumaatamaan lakkaayaman keessatti gidirfamaa jiran osoo jiruu akka waan Oromoon bilisoomee ajjeechaan hidhaan buqqaafamni gidirfamni garaagaraa Oromoo irraa dhaabbateetti fakkeessuuf olola karaa miidiyaalee garaagaraa qondaaltota Oppiidoof deeggartoota isaaniin deemaa jiru kana Oromoon attamittiin ilaalaa jira gaaffii jedhu kaasuun gara lixa Oromiyaa magaalaa Gimbii, giddugala Oromiyaa magaalaa Olotaa akkasumas lixa Shaggar hona jalduutti bilbiluun yaada Oromoota sadeen kanarraa arganne sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uuf kan isin hawwatu. Hantiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aa buubaati. Jalqaba irratti odeeffannoo guutuu Oromtichi lixa Shaggar hona jalduu irraa nuuf kenne isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa. Ammas turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Akka naannoo keenyatti namoonni hidhamuun akkuma itti fufeetti jira. Qeerroonni akka ana jalluutti illee namoota hedduu namoonni lakkoofsan qabne mana hidhaatti guuramaa jiru. Warreen hafan illee baqatanii maal jedhanii naannoo garaagaraarra akka rakkachaa jiran yeroo darbee ifa isinii jedhee isiniin jira. Inni kun namnidhaa akkasii jedhanii waan keessa deeman kana akka keenyatti immoo fudhatama nuun qabu. Sababni isaa namoonni ammallee hidhamaatuma jiru waan ta'eef. Amma Oromoonni erga baatiidhuma 8-9 as naannoo keessaniitti hidhaman agam tokko ta'u lakkoofsaan waan beektan qabdu. Lakkoofsaan agana jechuun akka kootti baay'ee natti ulfaata. Sababni isaa ganda garaagaraa irraallee qabaatu jiru waan ta'eef namoota hedduu dararaa jiru waan ta'eef kan qe'ee jallachiisanii
ganda keessa walii galee deemanii rakkachaati jiran osoo midhaan qabanii waan adda addaa hojjetachuu warri hin dandeenye warreen dhokatanii jira waan jiraniif hagana jechuun xiqqoo hin ulfaatu. Egaa kan yeroo garaagaraatti dhageenyu waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu isaanii nyaachiftan obaaftan ka jedhuudhaan kan Oromoota bakkoota hedduutti kan gidirsaa jiran keessumaa gara lixa shaggar kanaa ammoo warri ijoolleen isaanii oboo keessa jiru yookaan ammoo isaaniin waliin hidhata qabduu jedhanirraa lafa qonnaallee kan irraa fudhatan hojiidhuma hawaasaa keessatti akka hin hirmaanne du'a namaa gammachuu namaa irratti akka hin hirmaanne uggurri akkasiis irratti godhaniiru jedhama. Meeshaa kanallee nu ibsaa. Kun akka naannoo keenyatti namoonni hedduun lafa isaanii gallachiisanii qe'ee isaanii gallachiisanii maatii isaanii ijoollee isaanii hunda gallachiisanii warreen deemanii jiraatan hedduutu jira. Inni kun waraana bilisummaa Oromoo deeggarti jechuudhaan warreen qe'ee isaaniitti hordofamanii qe'ee gallachiisan namoota hedduutu jira. Kanaaf wantichi waan baay'ee rakkisaadha. Egaa akkuma isinis dubbachaa jirtan irra jireessa Oromoos akkuma quba qabu Oromoon gidiraan ganna 150 irratti raawwataa ture ammas bifa jijjiirratu malee jabaatee itti fufee jira. Amma gaa gochaa amma ta'aa jiru kanaaf isa Oromoon bilisoome jedhan kana attamitti ilaaltu kanattis immoo furmaata godhuu fi falli maalii jettu dhaamsa attamii qabdu Oromoo hundaaf. Inni kun akka naannoo keenyatti waan baay'ee nama gaddisiisudha. Guyyaa har'aa kanallee waajirri adda bilisummaa Oromoo cufamuu qabaa jedhanii warreen mana waajjira sanatti kireessa waamanii hedduu doorsisaati turani. Ana jadduu keessa waan akkanaa godhamaati jira. Ana jadduu ganda Kisitee keessa immoo cisiisaniiti jiru. Halluu adda bilisummaa Oromoo isin dibameeta jiru halluu adii dibsiisanii dirqamaan alaaballee buusuu qabdu jedhanii waan kanaan dirqisiisaati jiru. Akka ana jadduutti immoo guyyaa har'aa kana warra kireessa waamanii dirqama mana kee irraa fudhachuu qabdaa waan jedhu yaada kana kaasanii doorsisaati jiru. Inni kun waan bilisummaa mitiifi waan fuullee bilisummaa jedhuyyuu nutti ulfaatanii jechuudha. Egaa amma kana hundumaatti furmaata godhuuf maal godhuu qabaa jettu Oromoon? Oromoon wal kakaasee waan jiru dhugaa jirtu isa waliif godhee waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabachuudhaaf akka naannoo keessatti qophiin xumurameetu jiru. Hayyee. Warri irra bilisoomni irraa jedhee ol fuudhee odeessu dura hin gabroomne jechuun waan nama qaanessu hin qabu. Kanaaf qeerroon bilisummaa Oromoo akka naannoo keenyatti wal didibbisaatu jira dhugaa jirtu waliif ifa godhaatu jira uummata isaatiif ifa godhaatu jira. Tole. Warreen naannoo biraa jiraniif naannoo biraramaatu jiraniif Oromoo kan ta'e yaadutamiif gaddi gadda taa'u wallaggi jimmi eessi sirbuun danda'u waan ta'eef gaddi jimmaa gadda keenya gadda jimmaati waan ta'eef waan kana bifa saniin ilaalamuun dirqamaan jedha. Kun yaada Oromticha lixa shaggar takkaa'uu Tuulamaa hona jalduurraa arganneedha. Kanatti aansuudhaan ammoo lixa Oromiyaa Maccaa magaalaa Gimbiitti bilbiluun kan Oromticha magaalaa Gimbiirraa odeeffannee isin dhageessifnaa itti dhiyaadhaa. Torbee darbe keessa abbaan torbeedhaa magaalaa Gimbii keessatti nama kanaan dura obbo Basaasuu fi miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'echi yeroo araaraa galee dhumarratti ammoo raayyaa ittisa Koloneel Abiyyi waliin ta'ee uummata Oromoo fi obbo adamsaa ture irratti tarkaanfii fudhatuudha kan dhaga'ame. Namni sun attam akka ta'e eenyummaa isaa gabaabsitee nuuf kaafta. Dabalataan ammoo si dabalatee Oromoonni garaagaraadhaa Qaallittiitti, Qilintootti, Maakalawiitti gidirfamaa turtanii guyyaa har'aa ammoo yaadannoo fakkeessuudhaan miidiyaa fi namoonni garaagaraa seenaa sanatti booddeetti deebi'anii Oromoo yaadachiisuu akkasumas akka waan Oromoon irra hidhamaa fi gidiramaa ajjeefamaa hin jirreetti kaasuudhaaf achitti argamanii dhiyeessaa turan. Haa ta'uti Oromoonni Maccaa giddugala Oromiyaa, Kibba Oromiyaa, Gujiif Booranaa akkasumas Konyaa Iluu Abbaa Booraa fi Gamisaan Honoonni Jimmaa hidhamaamaaf gidirfamaa ajjeefamaa jiru. Isa kanas attamittiin ilaalta Oromoonis maal jedhaa jira akka jedhu irratti yaada kennuu qoodi. Ayyee guddaa galatoomaan isiin jechuu barbaada. Waa'ee namticha dheengaddaa magaalaa Gimbii keessatti abbaan torbee tarkaanfii irratti fudhate yoo bal'inaan isiniif kaasuu barbaade dhimma kana ani baay'ee bal'inaan waa'ee isaallee kanan beekuudha. Namni kun kanaan dura qabsaa adda bilisummaa Oromoo jechuudhaan waraana qabatee bosona keessa kan socho'aa turedha. Kun immoo mataan kollee dhaqeen bosona keessatti nama ijaan argedha. Namni kun Jaal Jawwee kan jedhamudha. Maqaan isaa kan qabsoo kana kan ittiin gaggeessaa ture. Abbaatiin attillee ofii kootiin nama ija kootiin arge nama iddoo sanatti nyaata geessaafii ture. Akkasumas immoo
karaa dongoroo irratti waraana bakka inni qabatee jirutti nama midhaan geessee fi nuuni isa nyaachisaa turreedha jechuudha. Garuu booda keessaa namni kun harka laachuudhaan dhaqee ergi leenjii fudhatee dhufee booda magaalaa Gimbii gale. Erga magaalaa Gimbii galee booddee immoo namoota baay'ee basaasuudhaan ija kootiin illee kanan argee dhaabbata amantii garaagaraa adeemuudhaan akkasumas immoo hospitaalota magaalaa Gimbii keessa jiran keessa adeemuudhaan kana malees immoo utuu hospitaalonni magaalaa Gimbii keessa hin jiran ta'e lubbuun koollee arra kan gahu hin turre kan na qallabaa ture yookaan immoo kan caakkatti na nyaachisaa ture hospitaalota magaalaa Gimbii keessa jiran jechuudhaan mootummaa kanaatti illee dhufee himuudhaan erga galee wanta baay'ee kan odeessaa turedha jechuudha. Akkasumas immoo wanta inni raawwachaa ture keessumaa wanti abdii nama kutu qawweellee maasii namaa keessa maasii qotee bulaa keessa bakka awwaalaa ture gara qawwee 8 baasee fidee mootummaa kanaaf kan kennedha. Uummataaf hin falma jedhee kanaan dura mootummaa kanarraa qawwee funaanee awwaalaa ture mandara keessa deemuudhaan ganda keessa deemuudhaan aanaa keessa deemuudhaan maasii qotee bultootaa keessaallee meeshaa kanaan dura awwaalaa ture kan dhibba deemu qabatamaatti kan qabne meeshaa 8 fidee mootummaa kanaaf deebiseera. Akkasumas immoo qabsaa'ota caakkaa jiran illee nama 4 telefoonaan waamuudhaan kan inni fidee gochaa akkasii raawwataa jirudha. Egaa abbaan torbee gochaasaa kana balaaleffachuudhaan guyyaa gaafa wiixataa gara sa'a 9 fi walakkaa keessaa naannoo buufata konkolaataatti nama kana rasaasa 3 gadhiisee rasaasni 2 qaama isaa keessatti kan hafee fi rasaasni tokko immoo marrummaan isaa uree kan darbe marrummaan isaa harka isaatiin qabatee fiigee kan inni kufedha. Isa boodadha kan raayyaatti isa biyyaa ambulaansii keessa kaa'uudhaan hospitaala mootummaa seensisee jechuudha. Erga hospitaala mootummaa seensiseen booddee immoo haala isaa kana gaafa ilaalan humna isaanii ol waan ta'eef hospitaalli mootummaa magaalaa Gimbii jiru gara referaal hospitaalii magaalaa Laqamtee jirutti erganii amma namni kun magaalaa Laqamtee jiraatu magaalaa Finfinnee jiraatu mootummaan kun dhossaadhaan kan inni uummata jalaa dhossee yaasisaa jiru jechuudha. Tole egaa ulfaadhu isa kana gara boodaatti deebina yoo yeroo arganne kabiraan ammoo dhimma Qilintoo cufame Qaallittiin cufame Maayikalaawwiin cufame jedhanii sanas yaadannoodhaaf Oromoota achitti gidirfamaa jiran gaaffii deebii waliin godhaa turan dabalataan ammoo namoonni kanaan dura achi keessatti hidhamaa turanii akka qabsaa'otaas immoo turanii irra jijjiiraman kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaaf kan isaan fakkaatan Oromoon irra akka waan bilisoomeetti Oromoon akka waan mana hidhaa hin jirreetti yeroo isaanitti haasa'aa fi mul'isaa turantu jira. Gama biraan garuu Oromoonni kumaatamaan lakkaa'aman giddugala Oromiyaa ollaa magaalaa Amboo yookaan hona Amboo Sanqallee keessatti gidirfamaa jiran. Isa kana akkamittiin ilaalta akka Oromoo mana hidhaa sana keessatti gidirfamaa tureetti Oromoonni naannoo kee jiranoo maal jechaa jiru dhimma kanarratti? Shira kanaan dura hojjetan caalaa amma uummata Oromoo irratti wanti xaxamaa jiru baay'ee wanta garaa nama nyaatuu fi baay'ee waan nama gaddisiisudha. Har'a Qilinxoon akka muuziyeemiitti Baqqalaa Garbaafaa warra akka Jo'aan Marsaa dhaqanii yoo ilaalan iyyuu Qilinxoo biraatu uumamee jira Oromiyaa keessatti. Ijoolleen Oromoo har'a mana hidhaa Adaamaatti dararfamaa jiran ijoolleen Oromoo har'a Amboo Sanqalleetti dararfamaa jiranii kan Qilinxoo caaludha jechuudha. Michoonni keenya baay'een iddoo sanatti gidirfamanii kan galan illee jiru ammallee iddoo sanatti kan gidirfamanii jiran illee jiru. Eengaddallee mana hidhaa Amboorra kan ta'an naannoo Dambidolloo fi aanaalee Dambidolloo kan jiran nama 500 ol kan ta'an kan baaseen ija keenya otoo arginu kan dabarsan jiru. Kanaaf kun kijiba mootummaan kun filannoo dhufu ittiin bareechachuuf jecha guyyaa har'aa Qilinxoon muuziyeemii ta'e jechuudhaan warra akka Baqqalaa Garbaa kanaan dura uummata Oromoo gowwoomsuudhaaf magaalaa jiran keessa deddeebi'uudhaan woboo jaarsummaa deemna jechuudhaan kan baadiyyaa keessa caakaa keessa deemaa turan allarree Baqqalaa Garbaa da'oo ta'uun uummata kana bakka bu'uudhaan uummatallee kan kijibaa jiranidha jechuudha. Baay'ee nama dhibu har'a magaalaa Gimbii keessa namni mana amantaa Adventistii kan bulchu guutummaatti kan lixa Itoophiyaa guyyaa arfaffaadha har'a mana hidhaatti mootummaan wayyaanee kan isheen dabarsaa. Kana malees Dooktar Taamiraat Gurmuu nama jedhamu itti gaafatamaa hospitaala Adventistii har'aan guyyaa arfaffaadha kan isaan mana hidhaatti hidhanii gidirsaa jiran. Maarree isa kamiree Qilinxoon kan muuziyeemii ta'e ammayyuu kan Qilinxoo caaloo magaalota keessa jira, godinoota keessa jira, aanolee keessa jira. Qilinxoon isa kamii muuziyeemii ta'e inni isaan kana ittiin kijibanii warra akka Baqqalaa Garbaafaa warra akka Jawaar fa'aa isa kamidha kan isaan daawwannaa magaalaa Finfinnee keessa bashannana adeemani.
yoommoo magaalaa Amboo iddoo Sanqallee jedhamu ilaaltani iddoon itti nama hidhan illee dhiibee itti gaafatamaan Sanqallee itti fidinaa kanaan booddee hamma jirutti kan jedhaa jechuudha. Kanaaf dararaa fi waanjoon garbummaa ammallee kan kanaan dura caalaa kan abbaan Tsaayyee fa'aa geggeessaa duran caalaa har'a sirni nama nyaata mootummaa kana kan geggeessaa jirudha. Tole. Dhumarratti dhaamsan dhaamuu barbaadu manni hidhaan har'a muuzeemiidha jedhanii isaan agarsiisaa jiranii diraamaa isaan nurratti hojjechaa jiranidha. Mana hidhaa 10-20tu uumamee jira Oromiyaa keessatti. Hidhaan ajjeechaan dararaan ammarree nurraan dhaabbanne yaa uummata Oromoo hin gowwoominaa. Kanaaf akkuma kanaan dura tokko taanee kaane gaazexaan uummata Oromoo kan ta'e WBO bira dhaabannee faajjii bilisummaa Oromiyaa keessatti amma mul'isnutti yoomillee nagaa tokkollee argachuu hin dandeenyu. Nu hidhaa jiru, nu dararaa jiru, beelaan illee akka rukutamnuuf waan meeqa hojjechaa jiru. Kanaaf Oromoon hundumtuu wal qabatee haa kaanuu jechuun barbaada. Dhugaalumatti Oromtichi lixa Oromiyaa hona Gimbiirraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan dubbataa jirtu yaadaaf dhaamsa bal'aa uummata Oromoof dhaamteef guddoon si galatoomfadha. Anis yaadaaf dhaamsa kee kallattumaan karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aan nan ga'aa fayyaa ta'i. Fayyee horaa bulaa. Jalqaba torbee kanaatti abbaan torbee magaalaa Gimbii keessatti basaasaa qeerroo fi qarree Oromoo akkasumas hayyoota maanguddootaa fi abbootii qabeenyaa Oromoo raayyaa ittisa Koloneel Abiyyi waliin ta'uun gidirsaa ture aleeluusaa ka dubbate Oromtichi magaalaa Gimbii afaan faajjii Qilinxoo Xoollayii fi Maakalaawwiin cufamee akka waan Oromoon bilisoomee yeroo ammaattis Oromoon hidhamaa ajjeefamaa fi saamamaa hin jirre fakkeessuu fi Walola guyyaa lamaan kana deemaa jiru irratti yaada Oromtichi magaalaa Gimbii nuuf kennedha kan amma dhageessan. Kanatti aansuudhaan ammoo giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Hoolotaatti bilbiluun kan Oromtichi magaalaa Hoolotaadha. Walola miidiyaan tibba kana deemaa jiru irratti nuu kennee fi obboleessi isaas erga baatii 6 mana hidhaa keessatti kan gidirfamaa jiru ta'uu kan inni dubbate. Isin dhageessifnaa. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda dubbii saanfataa itti dhiyaadha. Egaa guyyaa kaleessaa akkuma liinuu quba qabnu Maakalaawwiin Qilinxoon Qaallettiin cufameeraa jedhaniitu miidiyaa irratti walola adda addaa deemaa ture. Haa ta'u malee Oromoon Hoolotaadhaas, Ginciis, Amboos, Lixa Oromiyaa, Maccaas, Gujiis, Booranaas immoo hidhamaa jirraa jedhu. Hidhamaas immoo jiran Qilinxoo haaraa iddoo adda addaatti uummataniiru. Magaalaa Amboo naannoo Oomachoo mooraa leenjii poolisootaa Sanqallee keessatti Oromoota kumaan lakkaamantu gidirfamaa jira. Mee haalli amma naannoo Hoolotaa jiru maal fakkaata? Olola immoo guyyaa kaleessaa kana manni hidhaa cufameera. Oromoon hidhamuun dhaabbateera jedhan sana akkamittiin ilaaltu? Oromootni naannoo keessanii hoo maal jechaa jiru dhimma kana irratti isa jedhuun yaada keessan uummata Oromoo dhageessisuuf sinii bilbile. Ammaafillee abbaa tirkii kanaa mana sirreessa jira waan ta'eef tirkii isaa kun harka ture jechuudha obboleessa isaati. Amma yoom hidhame obboleessi keessan eessatti hidhame quba qabdu bakka inni jiru? Ejireerra jire. Ammam tureera erga hidhame? Toora ji'a ja'a ture jechuudha. Toora ji'a ja'a ture. Maal immoodha? Maal balleessiteeti kan isaan jedhanii? Isa malee immoo Oromooti naannoo keessanii hidhaman baay'eedha. Baay'ee jechuudha. Oromoonni baay'ee hidhamee jira jechuudha. Waanuma adda addaati akka hojjetu jedhamee akka namni sun dhiyeessine ta'uun hidhamee ture jechuudha. Amma mana murtiitti dhiyaataniiru moo akkasumattiin hidhamanii jiru amma ejeree keessatti? Mana murtiitti erga dhiyaatanii toora ji'a wayii jechaadha. Manni murtii maalittiin jedhe ragaa irratti dhiyaateera moo calluma jedhanii hidhanii kaa'anii jiru? Ragaa irratti dhiyaateetuma hidhamanii jiru. Maallaqaan yookaan humnummaadhaan nama dhoorkanii kan abaayyoo yookaan kanneen adda addaatiin kan irratti baasantu jira jechuudha. Malee amma obboleessi keessanis Oromooti isaa wajjin jiranis waan tokko badii hin qaban. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo haala manni hidhaa Impaayera Itoophiyaa keessatti kanaan dura ilmaan Oromoo keessatti gidirfamaa turan cufameeraa fi Oromoon akka waan bilisoomeetti fakkeeffamuu akkasumas Oromoon yeroo ammaatti kan hidhamaa hin jirre fakkeessuun walola oofamaa jiru irratti kan Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaa magaalaa Gimbii, lixa Shaggar Hona Jalduu fi gidduu galeessaa Oromiyaa magaalaa Hoolotaa irraa nuuf kennan wal duraa duuba. Isin dhageessisaa armaan baaneerra yaadaaf dhaamsa Oromoota kanaarraas waan guddoo akka barattan abdii guddaa qabna
turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa immoo haga sagantaa keenya itti aanuun kana gaasnitti dhaammannu natiikii dhugaasaaf gulaalaasuuf sagalee mo'aabuu baatii humaan nama borii nu tolchinna.